Zamartoo tanaa hojii beefachuu dadhabe. Mee martuma tana naa jabeessi kaayotu waa'ee barbaade. Sibii jabeessuuma. Martuma tana naa jabeessi mee. Salattuu isin ijoolleen afana khayrii barbaannatanii yaadani. Akkana gajjaani. Haya. Bakka maal gadee idda abbaa maal harma keessa gadee idda sa. Haadha Maamat ijoollee kootu na taphachaa jirti. Boga taina rawana toji na nuni tol kota. Mal ijoollee na kana. Haadha Maamatee kunoo garaa keessa na laalu jirani. Sore gaafa jiru to'aje arraa buruutiidhaaf mana abbaa nyattu jedhee tuffii dhufnee jira. Akkasuma qophiin nyaannu kana turan asirraa akkam eebba Au tokko maali akkam dhageessan isin dha. ani yoo qabdanii Fayyaan qaban isin hin jaani. Hoo maali wanni sun? Wanni na qabde maali? Sagalee marti. Isii kana rifeensa sirra mammare. bakki rifeensaa fi sagalee marti. Akkasii. Sagalee gisee marte bakka itti dubbatanii. Haa akkami. Waaya maali maaltu si fide? Akkuma fayyaa qabdan isin gaafachuu dhufne. Maali fayyaa teenya tursiifattanii? Bakki fayyaa qabdanii dhageetuma. Haa. Eenyu maaltu waan akkanaa hoo? Awwaali waan beeku nu waan Allahu akbar. Waa maaltu waan akkanaa haya naabbiya ka haadha Maamat akka. Haadha Maamat. Mana kana keessa jirti afi naabbiya ka yoon isii galgaa kana isiitu fayyaati gadda keessa deemee na haasa'u jira. Kudha lamee guyyaatti yoon isii irraa cafcafu baate. Anaan namummaa qabneen isin jee haa himaki. bakki abba. Isin badii qabdan isiidha. Haadha Maamatii tareedin irra wanni godhu jira. Ni wayyuufanii ta'an leeman ni wayyuutin. Akkam Wayyuutanii kana ta'anii abba. sa wayyaa'u teenya tursiifattanii. Bakki tursiifanne wayyuutanii jalbee. Du'a maali gaa wayyooytanii hin wayyooyna kan fayyaa'uu hin dhabne. Maali isa uummanni kana? Maali tana na odeeffachuu dhuftanii? Tole bakka baatii ramadaanaa isin ga'e. Baatii Ramadaanaa Baatii Ramadaanaa ga'uun deeman isin hin jaani? Bagatti isin hin ga'e jeebar. Lakki ga'uun deeman isin hin jaani bakka keenya haa ga'uun teenya tursiifattanii isaa duunee feetanii. Akkuma isin ga'e jalbee na rakkin nuti. Akkasii maara koo qabdu wala du'atii tursiifattanii jee uwwisee harma dhuftanii nama guddaa kana na leeleessita. Akkam soomana dardaraan. Dardara saboo ijoollee xixiqqoo na seete moo ka dardara naan jettu ijoollee xixiqqoo dardara jaanii bara. Soomana irraa jajjabaa jechuun yaa Jajjabaa ta jajjabaa waa walitti dhutaale garuu guyyaanumaan ciisa kunoo guyyaanumaan ciisa isaa salafanna darbe olle. soomana kana. Olle isaa lafanna darbe mee haati kaanjii. Bafana sirra jaba moodaa sirra jabaa. Efana narra jabaatee isaa martoo tanaa hojii beefachuu dadhabe. Mee martuma tana naa jabeessi kaayotu waa'ee barbaade. Sibii jabeessuuma. Martuma tana naa jabeessi mee. Salattuu isin ijoolleen afana khayrii barbaannatanii yaadani. Akkana gajjaani. Haya. Bakka maal gadee idda abbaa maal harma keessa gadee idda sa. Haadha Maamat ijoollee kootu na taphachaa jirti. Boga taina rawana toji na nuni tol kota. Mal ijoollee na kana. Haadha Maamatee kunoo garaa keessa na laalu jirani atummaan firaa eegi. Hojii waluma zabanaatiin harkate. Su'aa baatu bakki kunneen. Barkannaa ta'e qabannee dhufne harree. Hannaa kam. Abuurratti isin dhufne bar. Wayi nuuf ittanii. Duba dilaansi yeroo ammaa kana jiina ba'a. Maali timboo keessan jirti. Walummaan jirri yoo jirtu ni jiru. Sigaaraan ni fidde. Fidee. Oo duba maali dilaan lolu jiru barani waanii galgala kana sigaaraan galgala kana soomaa kana itti furu. Suniin hin qabneef na kana lola. Yaa abbaa maali na jala laalini duba mee haadha Maamatii foo timboo jabalii takamaan fidin. Keessan jirti. Jimaleen duba magaalaallee jirtu. Duba Istanbul takamaan fidiniif. Keessan jiru. Waan fidde tara keessa moo. Ni jiru. Sakkam jetta. Mee as fuudhi na laala. Mee kannaan baatan ani waa isin harkutti jiru. Ni dhuftee. Kannaan moo.
Arma kaayyatani. Tana. Kana ono. Woo waan guddoo fittanooqa. Ayyee. Amma timboo keessan jirti. Ni jirti. Silaa fagoo suudhaan siin adoo itti barabba. Ani Sirriitu hin cuqqaale. timboo tun Soomana irraa ni suuba timboota soomanarraa hagooyte. soomana irraa balleessi jeetu itti tokko naagu. Haa akkuma na hagooyte kanatti kaadhii si hagoogu. Ameen. Amala akkanuma itti wadatan ta'u Amala keenya kanama. Yaabaa maatiyaanatis tuba dhageebeedha. Yaabbaatan amala keenyaa tun akkuma isin dhibde kana gaafaan xiqqaatillee waan hin dhalanne akkumaan guddadhe niif jaartii takka haadhamaa mataka moo akka na gubde haadhamaa maal jetti laal isii moo aboo haadhamaa mataka mana kana keessa jirti abanaa qofattee haftiru jirti naaf beeka oduu aduun hin dhiini odoo diin dhiin furtiisi eegaa tana kam seeta tana abdulqaadir eegee michiire silaa agartanii moo haadhamaa masan isiisanii namni amala kana na fide malee ani amalli kiyya abbaa duraan amalli kiyya baay'ee gaariidha. Amma isii manaa jirti jechuudha. Manuma kana keessa jirti gurra ulfaatti wallahi. Isii sutuma ta'ee gaafata. Akkam maalitti dheedhee gaafata? Wakati isii jaan gaasis. Lakki abbaa arma keessa isiis galaalu deemta. Rakkoo qabdaa bara. Isii marta qabdi. Lakki isiifin jabeessoo jetteen dhabdu haa. Isiinis garuu isii laaniniiti ati dhageeffadhu abbaa akkuma du'aa fudhatte timboo fiddee tanamaa kan naafi isiin dubbisini akkanumatti ati armaan baatee magalta gaa guyyaa biraa baruuf takaa abbaa. Gurbaan keessa tokko eessane. Gurbaan moo sunis gurbaan gisee hiyyaan meeta gurbaa sanii na yaadachiisina wadana tokko ofi jijjiiri jedhe kana. Hayyee taasa wadana tokko ofi jijjiiri jeeka naaba jijjiiruu jira wadana harree tokko. Ni dhufaati. Amma ni dhufa isa hoo maal fiddaniif? Isaan qola walli bile arma keessa. Arma keessa moo? Isa qofoota kaa'uutu tanaan irraa urate jaa? Qofoota ka fiddaniif kaawayyaa. Findee qofoota? Sa isin dhaabbata gargaarsaa baana sani walla isin? Dhaabbata fannoo diimaa sani bara. Dhaabbata fannoo diimaa kana qawween. Duba dhaabbata fannoo amma dureetu maal nuti dhufin abba? Amma dura kaawwate soomana kana beektaa gargaarsi. Soomana isa kada gargaarsi dhufu. Amma waa hedduu dhuma keessan naa fiddanii? Akkasii waa hedduu finda'u. Mee du'aa fuutanii mee huccumaan ani ka deemuun tan? Haadhamaa madii kana narra godhe huccuu tana na gubdee akkan na utaaltee mirga keessatti ilaala akkan na utaaltee mirga keessatti gumee ka daaran na laayite amma huccuu miicaa qabdu irraa urgufeeti na suffan. Yaabba. Amma haadhamaa madii beegattiin booda kanarraa fiddan. Jamalii fidee deemsa? Fidee jamalii magaalaa jirtu. Isa baadiyyaa fidee? Maara koon qabu yoo eeganuma fiddeefi amma silaa dhageesse fiigaa dhufti isiinui ammanuma dubbaa kana keessa jirti ni dhufti isiisi mee ilma kiyya tokko haa kisa kan armaan itti deemtu mee abbaan haa yaami amma wanni sun sagalee akkam gootee isa qilleensa namarra baafti moo? Numa waraabdi dhaqi. Namarra miidiyaa irra jira. Se ol baafti miidiyaa irratti. Yoo gakkuu fe'oo. Asiimi sagaluma. Sagaluma tiyyaa ol baamu. Ani na dhimma taa'u. Ati rummateeti. Duba sagalee yoo narraa batti yoo. Dhibbatu ati rumataati. Mee haani eeyna haa abbaa. Rakkoo qabdu mee ilmoo kiyya san naa dubbisi. Sunis gisee hiyyaan isaa dhuftee manaa kun akkanatti waa hunda naa biddee kana hawwa ijoollee namaa fi lololaan. Egaa inkaartumaa awwaam sun kiyyoo moo. Boo yaa ilma kiyya isaa dhufte. Harree saniif jijjiirte. Duba harree bakka funaanaa diidan. Maali jarri tokko hormannaa dhufanii ni wal beeytanii. Wayi maruu jiran kaayee. Duba saahiban kee yoo ta'an kaa. Akkas waa maran sana rifeensa keetiin maa akka isaanii turis hin marin. Sagalee isa keessatti gise marti. TV rabbee moo? TV namaa moo? Keenya kana keessatti manii agarra? Eemba TV keenya kana moo? Sakkam jette? Isa barate rikas? Mana barnootaatti hin barate. Yaa rabbi si magan. TV kana keessa mee yoon ka kufees gaanasiiba. Kubtoon baaqa akkamiin kubtoon manni ciraa kan manni ni nagaa kan akka kaayiti. Akkanuma sawaan masun itti kaayite nama geessa. Kuno waan mas qoosni itti kaayite nama geessa. Baaya baara. Ati siraa barate amma ciraa daa gidduu kufamu maal ta'e akka ta'e reeffatu. Wayi siraa barate ati naa baratte atu baratte du'a abbaa mee atu takaarti keessa sila garra. Gara abbaan.
Akkuma dabarnootaatti jiraan gaafa hojiin biyya isaanii sun taate nama hedduu kan ta'e kan haate kan achirra bitaate wanti achirra hin lolachuu. Naabetumo. Sibiila kana nama taa'utu ni jira gaa naabiinnis nama akka shaayidaan irraa maru sun Yoo masitti eenyu jira dhaq. Ati mira kan gwaasa ni bira dhaqu suni dhaqa si malee nama biraa bira dhaqeetiin maraan saniif bakka achirra dhaqa. Ati yoo namni yoo nama biraatti na geessite jechuudha. Ati yoo geessitu Adamaama ayyoo ta'e geessitu. Yoo siin jiraan dhufee dingiisaa. Adamaama moo. Barakeenis yoo qabu guyyaa sun siin jiraan. Oo ati dhiiraan irraa yoo kufti dhiiriyaa ta'e barbaadadhu. Yaa ilma kiyya ayyoo ta'e jira geessin. Abbaa akkana jiru. Hin kuftu bar. Isin moo. Ati maal kana. Isin nama guddaa waajibeeffachuu hin dandeessu jiifi. Jiifi irraa gisee kan kufte. Sagurbaa mucaa gaafuma akkam harma sana Islaam irraa eegdeerra jirta bare. Gaafuma akkam na dhiyeessu jiru. Taati abbaa maal mati galgalaan guutii biratti bilaal hoggaasii gal. Haya beekaa Ni galta guutii kana jettu dhiise. Jaa tokko jaarree budhume sakka bartoon haaji beesi yennaan harma keessa na gallaare deemee haadhamaan badiiraan haalaati. Deem naaraa milan haati Mahammad isin ni dubbataati. Meettun dhaqinii deemee naaraa milan. Haya. Ijiru abbaa kutee. Nukute yala kute. Nukute. Bagara bi kuchiisa nuti nu video kono timbo tu wae tu da kono armai. Bakka akka ta'u jaan beendi. Kono timbo ni se sudan si jirti. Hiriyeeni. Ni video tu kofo sira jire ba. Par kofo sira jire. Jire. Sira jire kofo. Gamma jijjiira abbaa ta'e jiru. Gammadi wala kon qabu. Silaa dibaratee tu jaana daadee waa kana nama muudan nuti. Yamma me amma salama waktu galgalan dan naware kita salama Qur'an fira kara zikri ba. Bakka gara. Ha na raya. Na raya. Ha na raya. Ha na raya inji bakka.